dhaggeeffattoota keenyaa dhiifamaa yeroo eeguu dhiisuu keenyanii odeeffannoo tokko eegaa turree odeeffannoon sun hin geenye kanaafi egaa borutti dabarsuu keenya odeeffannoo tokko isin hin geenye jennee turre egaa kanaafi nu of galchaa jennaa walumaa galatti egaa amma gara oduutti deemnaa oduu keenyarraa otoo eegaleen dura egaa kuni simbirtuu miidiyaadha. Simbirtuu miidiyaa yeroo hundumaa galgala sa'aatii kanatti oduu qabatee dhiyaata. Oduu wajjiniin ani Tafariidha. Oduu kana isinitti himuudhaa kan deemu. Oduu otoo isinitti hin himin dura ispoonsara keenyan isinitti himaa. Ispoonsarri keenya African Light Book and the Coffee Shopidha. African Light Book and the Coffee Shopin Minnesota St. Paulitti argama. Hojiin keenya kitaaba gurguruudha. Kitaaba garaagaraa qabna. Kitaaba beekamaa jaalatamaa qabna. Kitaaba barbaadan isin biraan ga'uu dandeenya. Kanaan egaa kitaaba barbaadan kitaaba afaan Oromoo kitaaba kamiyyuu argachuu dandeessu. Kitaaba afaan Oromoo qofa otoo hin ta'in kitaaba waan jedhame hundumaa hin qabna. Kitaaba tokko otoo hin ta'in kitaaba 60 qabna. Kanaafi kitaaba barbaadan nu biraa argachuu dandeessu. Isinumti kitaaba kanan barbaada jedhaa malee kitaabni nu biraa bashbashaa. Kanaafi kitaaba barbaadan yeroo barbaadanitti akka barbaadanitti argachuu dandeessu. Kitaaban alammoo buna qabna. Buna baay'ee bareedaa qabna. Buna baay'ee bareedaa baay'ee jaalatamaa qabna. Buna kanas buna Gujii, buna Jimmaa, buna Arsii, buna Harargee qabna. Egaa kaayyoon keenya buna Oromoo guutuu gurguruudha. Egaa sirriitti qabna. Hanga barbaadan nu ajajuu dandeessu. Buna hedduu qabna. Ammatti rakkoon qabnu buna gosa garaagaraatiin jechuudha. Sadarkaa tokkoffaadha kuni buna keenya sadarkaa tokkoffaa. Kanaafi buna Gujiiti, shombisa buna Gujiiti. Akkasuma buna Jimmaa qabna, buna Arsii qabna, buna Harargee qabna, buna gosa gosaan egaa Oromiyaan gumaacha yookiin kennaa ishiin addunyaadhaaf kenniteedha. Kana qabna. Taanee bunaan ala akaayii qabna. Akaayii boqojjii. Akaayii baay'ee jaalataniidha. Akaayii baay'ee jaalataniidha. Akaayii baay'ee gammadaniidha. Akaayiin kuni akaayii garbuu. Akaayii garbuu akaayiidha ta'uudha. Egaa baddaa Arsiitii kan dhufeedha. Oromoon egaa akka aadaatti aadaan isaa garbuun kan wal qabateedha. Oromoo kamiyyuu gaafadhaa garbuun kan wal qabateedha. Aadaan isaa kanaafi Oromoon uummata Haayilaandii yookiin uummata baddaa kan jedhamu. Kanaafi Oromoon ka'umsi isaatis jiruuf jireenyi isaatis kan irratti hundaa'e kana jedhame. Oromoon durii jalqabee waggaa 60 fi jiddugala Shawaa kana Arsii kana Baalee Harargee kana jiraata kan jedhamu. Oromoon gara gammoojjitti yeroo dhiyootti deeme malee gara jiddugala kana waan baddaa jiraatudha. Uummata baddaati kan jedhamu iyyuu. Kanaafi egaa kana fi akaayii qabannee dhiyaannee jirra. Kaayyoon keenya cuukkos biyya kana fiduuf yaadnee turre garuu xiyyara hin deemu jedhanii waan akkaniifi sanaaf rakkanne malee wanticha nuti waan baay'ee akka interpartnarii tokkotti waan baay'ee hojjechuudhaaf yaadneyyuu nu ta'uu dide. Egaa amma gara oduutti deemnaa. Oduu keenyanii oduu jalqabaa keenyaa oolmaa Tigraay isinitti himnaa. Oolmaa Tigraay akkamitti akka oolte mata duree oduun isinitti himaa. Dursee mata duree oduu kanaanii oolmaa Tigraayinii hiit nama 4,000 ol
ajjeesnee jedhu egaa kana isinitti himuudhaaf deemaa jirra. Gama biraatiin Amaarri Alamaaxaa deebisnee qabanne jechaa jiru. Kanas isinitti himnaa waraana haala adda ta'een jabeessinee itti deemaa jirra jedhanii jiru. Kanas egaa isinitti himnaa. Milishoonni Oromiyaa badanii deebi'aa jiru. Kanas isinitti himnaa. Oolmaa Oromiyaatiin ibsa Oromiyaan baasee kan Oromiyaa miti jedhamee Safaariikoom qarshii dhorkatamee mootummaan gamtoomaniin waraanaa jira jedha PP'n. Taayyee fi PP Oromiyaa isaan kami waan garaagaraa yeroo garaagaraatti waan jedhanii fi Addis Standard cufamee jira. Reporter Without Border yookiin RSF warri jedhamanii ibsa gaafatanii jiru mootummaa Itoophiyaa. Dhimma kana ilaalchisa jechuudha. Sadaffaa irratti oolmaa addunyaa isinitti himnaa. Turkiin diroonii Itoophiyaa Turkiin diroonii Itoophiyaatti gurgure hin qabu jettee jirti. Somaaleen ijoollee keenya fidaa jechaa jiru. Suudaaniin dhimma Abbayyaa gara mana mirga namaa mootummaa gamtoomaniitti geessuu fi kana egaa isinitti himuudhaan deemaa jirra. Hanga dhuma sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtanii abdii godhachaa amma gara oduu keenya jalqabaatti deemna. Oduu keenya jalqabaatiin ifama. Ifama egaa ifama siin jeeqaa jiru. Jeeqanis egaa cufuudha fi waan tattaafachaa jiran argaa jirra. Garuu milkaa'uu fi waan hin taanedha. Hundumaaf iyyuu egaa jarri waan biraati kan isaan yaadaa jirani. Kanumaan mee itti adeemnaa. Gara oduu jalqabaatti deemnaa. Oduu jalqabaatiin oduun keenya jalqabaa oolmaa Tigraayiin hiite nama 4,000 ol ajjeese jedhanii jiru. Nama 4,000 olii har'aa waraana geggeessineeni waraana jidduu kana geggeessinee jedhanii waraana jidduu kana bal'inaanii karaa Kooram, karaa Raayyaa akkasumas karaa dhiyaa Tigraayin karaa Maayitsabrii kanaanii geggeessineeni waraana 4,000 ol ajjeesnee jirra jedhanii jiru. Kanaan egaa injifannoo guddaa argannee jirra jedhanii jiru. Har'aa warri Tigraayii ofumaa isaaniitii kan isaan ilaallatu ibsa baasanii jiru. Ibsa baasan kanaanii waan garaagaraa dubbachaa turanii kana goone jechaa turanii kana baasannee irraa kana argannee jirraa karaa kana injifannee jirraa jedhanii jiru. Kun egaa waan baay'ee namatti toluudha. Waan baay'ee nama gammachiisu jedhaniiti kan isaan laalanii meeshaa waraanaa gurguddaa hedduu boojinee jirraa jedhanii jiru. Meeshaa waraanaa booji'anis baay'ee argisiisaa turanii meeshaa waraanaa hedduu naannoo konkolaataa 100 olii boojinee jirraa jedhanii jiru. Loltoota hedduus akkasuma boojinee jirraa jedhanii jiru. Gama biraatiin warri Amaaraa Alamaaxaa deebinee qabannee jedhanii jiru. Egaa kana kan jedhee mootummaan haga ammaa ibsa baase hin qabu. Mootummaan ibsa baase hin qabu. Mootummaan Amaaras ibsa tokkoyyuu hin baasne kan federaalas ibsa tokkoyyuu hin baasne garuu warri asii VOA hoggana kan jedhanii reediyoon Ahaduu kaleessa akka biyya saniitti gaadhiin gaddaa akka biyya kanatti immoo kaleessa gaafatee ture kantiibaa Alamaaxaa kantiibaan Alamaaxaa erga warri wayyaanii qabatanii waan kana Alamaaxaa deebisanii qabatanii namni 1,000 achi baqachaa jira. Namni 1,000 baqachaa waan jiruufi rakkoo guddaarra jiru jedhee jira. Sanirraanii itti ka'anii baay'ee balaaleffachaa turanii akkamitti akkas jettaa akkamitti
kana nutti kofalchiistaa jedhanii erga kana jedhaniin booda fakkaata deebi'ee gaazexaa kanatti yookiin immoo reediyoo kanatti ibsate reediyoo kanatti erga dubbateen booda reediyoo kanaanii deebinee qabannee jirraa allamaaxan jira ammaayyuu jedhee jira. Reediyoon kun egaa allamaaxa warri Amaaraa akka qabateedha kan inni ibsaa jiru. Garuu dubbiin dhugaa hin fakkaatu gara tokkoon warri Tigraayis wanti isaan jedhan hin jiru. Waraanni gaggeeffamaa jira kan jedhaniyyuu karaa Mayis Abriitiin waraana deebisanii rukutuu deebisanii Mayis Abrii qabachuudhaa fi tattaaffii godhametu jira malee gara raayyatiin tarkaaffii waraanumtuyyuu hin jira jedhanii hin yaadne sanaan ala warri FPNs akka gabaasetti achirratti military building up yookiin immoo achirratti loltuu cimsachuu baay'inaan loltuu garasitti erganii loltuu ergamisanii fi dahoo gochuu fi meeshaa waraanaa gurguddaa garasitti erguutu mul'ata malee waraanni achiin gaggeeffame isaa kan gabaase haga ammaa homtuu hin jiru. Kanaan egaa sobaa waan ittiin of jajjabeessan fakkaata. Otoo dhugaa ta'e mootummaanis ililchee dura kan himu. Warri Amaaras miidiyaan Amaaraa kanuma afarsaa dura silaa miidiyaa Amaaratiiyyuu kana kan gabaasee kunoo guyyaa tokkotti qabatanii guyyaa tokkotti harkaa baasnee akkas goonee jirra jedhanii kan gabaasanii kanaafuu wantichi soba jennee amannaa nuti odeeffannoo arganneen hanga ammaa harkuma warra Tigraay akka jirtuudha kan dubbatamaa jiru. Gama biraatiin hiite yookiin humni ittisa Tigraay waraana haala adda ta'een jabeessan itti fuufa jedhee jira. Amma waraanni amma har'aa jalqabee isaan akka biyya sanitti nu biraa akka boruuti jalqabee waraana haala adda ta'een lakkoofsanis gosaanis haala adda ta'een jabeessan itti adeema jedhee jira. Kanaanii tarkaanfii cimaa fi tarkaanfii gurguddaa fudhachuudhaaf deemaa jedhanii jiru. Egaa waraanni kun waraana baay'ee hamaa ta'uudhaaf deemaa jira. Haga ammaa yoo dhuguma ta'ee jidduu kanatti namni 4,000 olii irratti dhume ta'ee kun baay'ee kan nama gaddisiisuu fi baay'ee kan nama aarsuudha. Lubbuu namaa waan hin taane irratti dhabuuni. Silaa waan hin malleedha garuu maal godhanii lamaaniyyuu keessattuyyuu gara Abiyyiitiin anatu jira anatu beekadha kan ka'e rakkoon kun hundi dhufee ittaanee egaa mee waan isaan godhan garamiin akka waraana kana akkasitti cimsanii deeman hin beeknu. Tarii garuu gara Humaraatiin ta'uu danda'a. Humaraatti ammaa BBC'n akka gabaasetti karaa Humaraa rakkoo guddaatu mul'achaa jira. Namoonni baqatanii bahaa jiru jedhanii jiru. Humaraa keessaa warri Tigraay milishaan Amaaraa faannoon mana namaarra deemanii Tigraay yoo taatanii jedhanii dhalataa Tigraay keessattuyyuu umuriin isaa waraana ga'ee achi manarra deemanii galmeessuu hin baasuu kaan hin ajjeesuu kaan hin qabuu sanarraa kan ka'e namoonni hedduun baqatanii gara Suudaanitti galaa jiru jedhamee jira. Kuni baay'ee waan nama yaaddessuudha. Kana duras ethnic cleansing jedhamee duguggaa sanyii gaggeeffamee jira jedhamee mootummaan gamtoomanii akkasumas Ameerikaanii dhimma kanaa ifa gootee ture. Tarkaanfiin akka irratti fudhatamu jettee ture warra kana raawwatan irratti. Kanaaf ammallee taanan waan kun akkasitti adeemaa jira taanan rakkoo guddaa fiduudhaaf deemaa jira. Hundumaafiyyuu kun waan addunyaa alaarmii keessa galchuudha. Waan addunyaan egaa caalaa akka iyyitu amma waraanni kun akka dhaabbatu godhanii waan godhuudha. Gama biraatiin Amnistiinis Human Rights Watchiinis gaafatanii jiru. Warra Tigraay dhalattoota Tigraay hedduu isaanii Finfinnee keessaa hidhanii jiru. Kun egaa waanuma dhalattoota Tigraay ta'anii fi Finfinnee keessa maa jiraatu iddoo biraas maa jiraatu jedhanii namoota baay'ee qabaa jiru, namoota baay'ee hidhaa jiru. Kuni baay'ee yaaddoo keessa nama galchee jira, nama baay'ee sodaachisee jira. Addunyaa guutuunis sodaatanii jiru.
sodaa kanaan amma obsaniis gorsaniis waan dadhabanii fi gara tarkaanfii wayitti deemuun isaanii waan hin oolle jedhamee jira. Kanaan egaa gara oduu ittaanutti deemna. Oduu ittaanuun milishoonni Oromiyaa badanii deebi'aa jiru. Milishoota muraasa tokko arginee isin dubbisna jennaanii sodaatanii tariyoo egaa sodaa kana jalaa ba'anii bilbilaanii kan argachuu yaalaa jirraa. Akka nun jedhanitti nuti otoo hin beekini karaa kaanini karaa Affaar eegduu karaa Jibuutidha gara Finfinnee geessu isa eegduu karaan kunii cufamuu danda'a jedhaniiti nu fuudhanii deemanii jedhanii kun immoo hidha Abbayyaa eegduu nu jedhanii nu qabanii deemanii jedhanii jiru. Egaa nama baay'een namni nuti beeknullee mataa isaaniitiin jiru kanumti sadarkaadhuma umurii koollee jiranii jiru. Egaa namoota daa'ima qofa dargaggeessa qofa otoo hin ta'in kanuma argan walitti qabanii ergaa jiru jedhamaa jira amma. Kanaan milishoonni kuni erga achi jedhaniin booda gara lola Tigraayitti gaafa geessanii achitti siiqsanii nuti hin deemnu nuti kan dhufneef kanaa miti kan manaa baanis kanaa miti fi jedhanii baay'een isaanii mufatanii badanii deebi'aa akka jiranidha kan dhaga'amaa jiru. Egaa kun baay'ee kan nama gaariidha waan gaariidha jenneetis yaannaa otoo waan kun itti fufee gaariidha. Warri biyya jirtan keessattuyyuu warri Oromiyaa warri bulchaa jirtan warri firaachi qabdan firri keessan kan achi deemaa jiru duraan dursee isin gorsina isinitti himna. Waraanni kun isinin ilaallatu. Waraanni kun uummata Oromoo ilaallatu. Waraana kana keessaa Oromoon bahuu qaba. Waraana kana keessaa Oromoon bahuu kan qabu akka sabaatti waan nun ilaallanne. Rakkoon kun rakkoo mootummaa Amaaratii fi rakkoo mootummaa Tigraay. Uummanni Oromoo kana keessatti gaheen inni taphachuu qabu araarsuudhaan. Gaheen inni taphachuu qabu seerri haa eegamuudhaan. Seerri immoo kan inni eegamu yoo akka seera akka heerri biyyattii jedhu sanitti deemameedha. Akka heera biyyattii sanitti ifatti lafa kaa'ee jira heerri biyyattii. Yoo rakkoon daangaa jiraate rakkoo daangaa sana fixachuu kan qabu naannolee lamaan. Naannoo lamaan fixachuu baate koreen federeeshinii yookiin qaamni federeeshinii keessa seenuudhaanii koreen manni marii federeeshinii suni hiikoo itti kenna. Yoo barbaade refereendamii haa gaggeessu. Yoo barbaade isaanii haa murteessu. Otoo kun hin ta'ini otoo waan kun seeraan otoo hin xumuramini humnaan waan kana itti adeemuu kana uummanni Oromoo lakkii jechuu qabaa ture. Abiyyi warra Amaara waan ta'eef isaanuma wajjiniin waan jibba wayyaanii qofa qabuu fi sanatti galee kanaaf uummanni Oromoo kana diduu qaba. Kuni akka sabaatti kan jennudha. Akka sabaatti nun ilaallatu. Akka dhuunfaa keessanittis isiniin ilaallatu. Akka dhuunfaa keessanitti immoo badii guddaa isinirraan ga'uudhaaf deemaa jira. Waraanni kun waraana haqa qabeessaa miti. Waraanni haqa qabeessa waan hin taaneef waraana sirrii waan hin taaneef waraana sirrii waan hin taaneef waraana addunyaa guutuun lakkii jedhee jibbaa jiru Abiyyi deebi'eerra waan akkasii kana jedhee jirutti ijoollee keessan erguun yookiin ofumaa dhaquun kuni badii guddaa isinirraan ga'a. Badii guddaa fira keessan warra qabdan hunda gorsaa didaa. Namni kun achi ijoolleen kun namni achirratti hirmaate hundi even diiviin isa ga'ee jennaan bahuu hin danda'u. Ijoolleen isaa diivii argatteenaan biyya alaa deemanii hojjechuu hin danda'an. Iskoolarshipii argachuu hin danda'an. Biyyi hundi Awurooppaa haa ta'u, Ingilizii haa ta'u, Ameerikaa haa ta'u, ati yookiin maatiin kee jenosaayidii keessatti yookiin duguggaa sanyii keessatti dhiittaa mirga namaa keessatti hirmaattanii jirtu jedhanii gaafatu. Kanammoo isaan odeeffannoo qabu. Ammaa jalqabee odeeffannoo qabu. Loltuun biyyatti milishaan Oromiyaas even milishaan Oromiyaa haga ammaa Ameerikaan himatte milishaa Oromiyaa otoo hin ta'in milishaa Amaaraa faannoo
akkasumas poolisii addaa Amaaraa isaan kun miseensa isaa kan ta'an hundi carraa kana hin argatan. Carraa kana hin argatanii isa kana ofii waan badanii fi isinis balleessuudhaa fi waraana kanatti isin fidaa jiru. Waraana kanatti diraag isin gochaa jiru. Isin makaa jiru. Kanaaf kuni badii ofitti fidu. Egaa badanii walumaan haa badan isaan. Abiyyi mataa badee warri Amaaras namni keessaa dhaga'u beeku hin jiru. Isaan haa badanii egaa hin banna jedhani. Oromiyaan garuu haga amma yoo xinnaate rakkoo guddaa rakkoo baay'ee Oromiyaa keessatti uumamee jira. Ajjechaa namaa ajjechaa baay'ee geggeessitanii jirtu. Yoo xinnaate isa akka Oromootti biyya keenyatti fixachuu dandeenya. Isa san seeranis gumaanis fixachuu dandeenya. Kana bira dabartanii garuu badii guddaa ofitti fidaa jirtu. Isinis Ameerikaas haa ta'u gamtaan Awurooppaa addunyaa guutuun afaan tokkoon eega kan Oromiyaas dhaqanii waraana kana keessatti hirmaatanii isaanis qixuma itti gaafatamuu qabu gaafa jedhanii jedhan tokko lubbuu keessan dhabu lammaffaa akka sabaatti badii nutti fidu waan hin taaneenii jechuudha. Sadaffaa dhuunfaa keessanitti rakkoon isinitti dhufuun inni kun hundi badii waan ta'eefi wanta kanarraa deebi'a. Wanta kana warri humnaan isin geessanii badaa deebi'a achi. Yoo barbaachisaa ta'e bakka barbaachisaa ta'etti nu bilbilaa, nu gaafadhaa. Yoo waan ittiin galtan dhabdan qarshii isinii ergina. Qarshii walitti qabnee isinii ergina. Yoo karaatti waan konkolaataa dhabdan waan ittiin deebitan yoo dhabdan. Yookiin immoo akkuma dhaqxaniin harka kennadhaa warra Tigraayitti. Harka kennadhaatoo achiin booda nuti humnaan dhufne jedhaatoo Red Crossiitti isin haa eegu. Achiin booda yoo karaan banamee jira gara Suudaanii deemtanii achiin booda gara biyya alaa deemuu dandeessu. Gara deemuu ni dandeessu. Yoo sunis ta'ee jechuudha. Achiin harka kennadhaa. Yoo barbaachisaa ta'e immoo yoo inni guddaan inni filatamaan wabootti gala. Manatti dhufanii isin qabanii morma keessan qabanii diina isin laatanii sanyii keessanis ijoollee keessan maatii keessan guutuu haga salphistan carraa maatii keessanitti haga cuftanii ijoollee barattu qabdu, ijoollee guddattu qabdu, ijoollee boru eessa nuugaa jettanii yaaddan qabdu. Isaan hunda salphisuurraa isaan hunda badii itti fiduurraa yoo barbaachisaa ta'e isinitti dhufanii jennaan yookiin hin dhufuu yaaddanii jennaan hidhataadha. Isinii milishaa gandaati. Isinii leenjii 7-2 fudhattaniirtu qawwee isinii kennasan qabadhaa bosonatti gala. Iddoo hundumaa aanaa hundumaa waboon jira hin beekna. Isinis beektu. Eessa akka jiru eessa akka jiru. Kanaafiyyuu badaa galaa. Waboottis bakamuu baattan badaa ta'u bosonumatti iyyuu galaa. Haga barri deebi'utti haga rakkoon kuni darbutti achi keessa ummata miidhin malee ummanni isin hin tuqu. Ummanni isin jiraachisa. Ummanni isiniif dhaabata. Ummanni isiniif ta'a. Kanaafi badii ofitti hin fidina. Badii guddaatu nutti dhufuudhaaf deemaa jira. Akka Oromootti. Kuni akka Oromootti akka sabaatti illee waan badaadha. Waan tasuma sanyiin namaa ilmi namaa kanaan himatamuu shakkamuu hin qabnedha. Wanti kuni amma milishaa Amaaraa qofaanii miti kan dhaabbachuudha. Kanaan qofan dhaabatu. Ameerikaan amma walumaa galatti warri naannoo sana jiranii warri waan kana dhagaanii Amaara gaafa jedhamu imeejii biraatutti uumamaa jira amma. Amaara gaafa jedhamu nama dubartii gudeeduu qofa malee homaan beekne nama duguggaa sanyii geggeessuudhaaf ta'u nama akkasii waan akkasii kanatutti dhagahamaa jira amma warra Ameerikaa biraa. Isatu hoggantoota biraa kan jedhu. Kanaafi dhimmi kun gara embaasii faarrattis maalii faarrattis dhiibbaa waan qabuufi carraa argatan miidhuu danda'a. Carraa dhumti yoo dhufe carraa sana akka argatan hin godhu. Lammaffaa immoo gargaarsa investimantiidha. Naannoon Amaaraa warra akkasiiti. Warra lafaa jedheeti duguggaa sanyii geggeesse. Warra ummata Tigraay lafarraa fixe. Gaafa jedhan investor akkamiitu naannoo sana deema.
investor akkamiitu invest gochuu dhaqa. Maqaa gaarii qabaachuun waanuma hundaaf tola. Maqaa gaarii kana nutis agamma Oromoos haa ta'u Kibbas haa ta'u warra kaan warri alaa maqaan dhoofne. Kanaafi maqaa hin dhaamin kana maqaa kana qabataniituma turutu barbaachisaadha. Balaa Abiyyi qofatti Oromoon kan qeeqamu. Kanaafi otoo itti yaaddanii gaariidha. Otoo wanti kuni isin boodderra gaabbutu jira. Boodderra rakkoo keessa erga galaniin booda akkamitti keessaa baana jedhanii rakkachuutu jira. Kanaafi kanuma isinitti himnaa. Gama biraatiin oduu itti aanutti deemnaa. Oduun itti aanu oolmaa Oromiyaati. Oolmaa Oromiyaatiin ibsa Oromiyaan har'a baasee jira. Ibsi suni ibsa baay'ee nama dinquudha. Baay'ees kan nu ajaa'ibee waanuma nu ajaa'ibee fi ibsa kana akkamitti baastanii yoo xinnaate ibsa sana keessa yoo argitanii jirtu ta'e ibsichi waan hedduu nama gaddisiisu waan hedduu nama ajaa'ibus ta'eeti kan argine. Ibsi suni ibsa otoo hin ta'in akka ibsa mootummaa naannoo Oromiyaa otoo hin ta'in ibsa mootummaa Amaaraa fakkaata. Duraan dursee laanguchii dhumti isaa mataa isaatiin akkitti inni itti qophaa'ee kan mootummaa naannoo Amaaraa fakkaata malee kan Oromiyaa hin fakkaatu. Waan hedduu waan of keessaa qabuuf jechuudha. Jechuun jecha Oromiyaan ofiin hin jenne yookiin hundumtuyyuu ilaalcha mataa ofii qaba. Akka itti ilaalu qaba. Yoo xinnaate hundi isaayyuu akkanatti ilaalamaa akkasitti ilaalamaa yookiin seenaan keenya akkasitti ka'a jedhaniiti kan isaan laalanii. Kanaafi isa kanarratti silaa egaa Oromooni hacuuccanni biyyattii sanii akka jiruudha kan inni ibsu. Hacuuccaa kana immoo kan geggeessanii warra gita bittootati jedheeti kan aman Oromooni. Gita bittootatu hacuuccaa kana geggeesse. Gita bittaa kanatu hacuuccaa kana fide jedhaniiti kan isaan amananii. Hacuuccaan kana har'a otoo hin ta'in hacuuccaan turee jira. Hacuuccaan kuni kan inni gahuu danda'ee waan gita bittaa tokko gita bittaa isaa akka jedhamutti gita bittaa Amaarati. Gita bittaa Amaaraa kanatu waan kana jalqabe. Kanaafi gita bittaa Amaaraa kana har'a otoo hin ta'in turee jira. Erga jalqabee jedhaniiti kan isaan amanan. Amma garuu har'a ibsa baasan kanatti Adawaawiinis yookiin sabaaf sablammiin qabsoo kana godhanii ture kana jala ba'uudha. Kuni haga ammaa waan amanamee jirudha. Kana haalli kuni hin jiru waan jedhamu miti. Kuni garuu amma akka hin jirreetti kan ibsi har'a baase kuni kan inni ibsu. Ibsi har'a bahe kuni akka hin jirreetti hacuuccaan kuni akka hin gahinitti hacuuccaan kuni akka duraan dursee warri abbuut yookiin wayyaaniin ummatuma tokko jechuu isaaniiti malee kan biraa waan tokko warra Amaaraa sana. Amaarri amma ummata Amaaratiin nu hacuuce jedhanii ummata tokko adda baasaniiti kan isaanii jeeqaa turan yookiin adda baasaniiti kan isaan balaaleffachaa turanii. Adda baasanii farrajanii jedhaniiti kan isaan jedhanii. Egaa kana jechuun warri Amaaraa kanuma Amaarati jedheeti kan inni dubbatu. Garuu mee waan kana ofumaa keessanii dhaggeeffadhaatoo dhuguma kan Oromiyaa የሀገርና የህዝብ ሉዓላዊነትና ነፃነትን ለማስከበር በሚከፍለው መስዋዕትነት ላይ መንግስት የክልሉን ህዝብ ማቀናጀት በወንድሞቻችንና አብሮነት በኢትዮጵያ ላይ የሚቃጣውን የውስጥና የውጭ ትንኮሳ ለማክሸፍ ዝግጁነቱን ይገልጻል።
የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የፌደራል መንግስቱ የወሰደውን የአንድ ወገን ተኩስ አቁም እርምጃ ለህዝብ ጥሩ የጥሞና ጊዜ የፈጠረ መሆኑን አምኖ ሲደግፍ ቆይተዋል። ይሁን እንጂ ካፈጣጠሩ የጣመመው ህወሓት ጁንታ ለህዝብ ጥቅም ተብሎ ለተደረገው ጥሪ ቦታ እንደሌለው በግልጽ አሳይቷል። ዛሬም እንደ ትላንቱ ባሮጌ የፖለቲካ እይታ ተሞልቶ የጦርነት ነጋሪትም እየጎሰመ ይገኛል። ኢላላ አሲት ቶኮ አሱመት ባሮጌ የፖለቲካ እይታ jechuun arrogeen suni kan sabaaf sablammiiti jechuudha. Ilaalcha sabaaf sablammii sana ilaalcha sabaaf sablammii waan qabuuf arrogeedha. Inni haaraa ta'e maal akka ta'e nutti hin himne kana mootummaan naannoo Oromiyaas ifatti baasee hin dubbanne kanan jedhe hin jenne hundumaaf iyyuu taadeem. የህወሓት የፖለቲካ ጽንሰ ሐሳብ ህዝብን እንደ ጠላት በመፈረጅ ላይ ያተኮረ ነው። ከነስ ና ኢላላ የህወሓት የፖለቲካ እሳቤ ህዝብን እንደ ጠላት መፈረጅ ሰከና ከነዱራ ጋፋ ሁንዳኒ ናኖ አማራቱ ከነጀለ ጋፋ ሁንዳኒ ኢሊቲን አማራ ጉቱ ከነኒ ጀሩ ጋፋ ሁንዳኒ ወያኔኒ ኡመታ አማራ አካ አማረቲ ዲነ ጎረቴዳ ከንሳን ጀለ አካ ዲነቲ ፈረጀኒ ከአኒዳ ከንሳን ጀለ ካና ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ጀኤምቤ ኦፒዲዮን ታካ ጀቴ ሲምቤ ፒፒ ብልጽግናን ኦሮሚያስ ካነ ጀኤ ሂምቤ ካነ ከንጀሩ ናኖ አማራ ካናፊ ኢብሲ ኩኒ ከን ኦሮሚያቲ ከነስ ናቀበዳ የግጭት መነሻ የአንድነት ጸርና ለሀገራዊ ብሔርተኝነት መውደቅ ምክንያት ሆኗል። የጁንታው ጸረ አንድነት ፈንጂ በየቀኑ እየፈነዳ ለዜጎች ሞትና ስቃይ ምክንያት በመሆን አመታትን አስቆጥረዋል። ካናው የኝቱ ጀት ካናማ ጀቹኒ ሰባፍ ሰብለሚን ኩኒ ኢላልቺ ሰባፍ ሰብለሚ ኩኒ ኢላልቺ ሰባፍ ሰብለሚ ኩኒ መድ ወልቲ ቡኢንሳ ተኤራ biyyattii kana eenyummaa biyyattii dhabamsiisee jira. Itoophiyaa kan jedhamu eenyummaan qabdi. Itoophiyaa kan jedhamu maaliin ibsuu dandeenya? Kana baay'ee nama gaddisiisu. Fakkeenyaaf amma waan ittiin ibsamu tokko mallattoodha. Mallattoo waliigalaa hin qabnu akka Itoophiyaatti. Amaarri alaabaadha tokko mallattoon irratti waliigalu. Alaabaan Amaarri alaabaan Itoophiyaa maali urjii ofirraa hin qabu jedheeti kan inni immoo kun immoo urjii ofirraa qabaachuu qaba jedheeti kan inni immoo alaabaan kun mataa isaatiin yeroo meeqa jijjiirameera. Haile Sillaaseen kan biraa irra kaa'ate, Dargiin kan biraa irra kaa'ate, Wayyaaneenis Ambaashaa irra kaa'atte jedhaniiti kunooti urjii achirra jiru sana mormu. Eenyummaan Itoophiyaa waan jedhamu maalidha inni? Eega waliigaltee tokko hin qaba. Akka Oromootti nuti akka Oromootti waliigaltee qabna. Akka Oromootti eenyummaa qabna. Afaan keenya afaan Oromoo afaan mallattoo keenya mallattoo Oromummaa keenyatti afaan Oromoo jechuudha. Ani Oromoodha gaafan jedhu gara tokkoon kan na ibsu afaan Oromoo dubbachuu kooti. Isa qofa jechuu kooti. Garuu ulaagaa keessaa isa tokkodha. Dhiiga Oromummaa qabaachuun abbaa haadha koo innis ulaagaa tokkodha isa keessa. Ilaalcha Oromummaa qabaachuun seenaa wal fakkaataa qabaachuun kana hunduma Itoophiyaa olaallee jenne afaan Itoophiyaa maalidha? Afaan Amaaraati, afaan Oromooti, afaan Tigraay maalidha? Eenyummaan Itoophiyaa isaan jedhan kun asitti kan eenyummaan Itoophiyaa akka badu godha. Eenyummaa kamii balleessana? Afaan Amaaraa balleessan moo eenyummaa kan balleessan nutti haa himan moo alaabaa Atsee sana balleessanii yookiin isa gatanii kana fidan eenyummaa dhumti ittiin bu'an kun eenyummaa kana jedhanii beeku oppidiyoon jedhanii beeku hanga ammaa hanga dhufne kanatti kana jedhanii beeku ittaafuuf የድህነትና የኋላ ቀርነት አሽከርክሪት ዘመን አራዝሞብናል። እድገታችንና የብልጽግና ጉዞ እንቅፋት በመሆን እንድንሸማቀቅም አድርጓል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሀገርና ህዝብ በቀዳሚነት እየተጎዱ ነው። ህወሓት ጁንታ ይታገላቸዋለሁ ብሎ የሚናገረውና በስማቸው እየኖረ ያለውን የትግራዋይ ህዝብን ጨምሮ አስቦላቸው ወይም ተቆርቆሮላቸው አያውቅም። ይህ ቡድን ትላንት የሐውዜን ህዝብ በሚገባይበት ቦታ ላይ
ቦምብ በማዝነብ የጅምላ ጭፍጨፋ ሲፈጽም ለፕሮፓጋንዳ ግብዓትነት kanas isaanumatu jedha kanas oromoon tokko opinion takka waan kana dubbatten bet hauzeen irratti kan sobanii boombii darbatanii maali jedhanii waan hin jirre waraabani propagandaadhaaf jedhanii categorically deny kan godhaa ture eliitii amaarati kan kanaaf walumaa galatti yeroo keessaniin fudhadhu namni nani gaafadhe ibsi kuni gubbaadhaa qophaa'ee dhufe masaraa mootummaatii qophaa'ee dhufe akka amantaa keenyatti daani'eel kibratitu barraa'ee dhufe daani'eel kibratitu barreessee nutti erge kanaaf isuma kana deebisnee goone even kan biraa haafu mootummaa naannoo oromiyaa gaafa jedhamu mootummaa naannoo oromiyaa kan inni geggeeffamuu jira nama geggeessa abstract miti namatu geggeessa namni geggeessu suni adda dureedhani shimallis kan geggeessu shimallis baadiyyaa jira shimallis jenereetara qonnaan bulaadhaa kenna jedheeti baadiyyaa keessa jira iddoo sanitti geessaniiti ibsi kuni kan bahe eenyu ibsa kana kan baase eenyu ibsa kana kani dubbisee barreessee ijjannoo keenya jedhee kana miidiyaadhaaf haa darbu kan jedhe eenyudha hin jiru kuni qophaa'ee barreeffamee maqaa mootummaa oromiyaatiin kan bahedha malee kan mootummaa naannoo oromiyaa miti nuun jedhanii isinis uummanni oromoo kana quba qabaadhaa ammaanachi federaalizimii waan jedhamu hin jiru actually federalizimii bakka bu'uudhanii masaraadha egaa waan hunda hojjetanii duraan dursee egaa kana duras deebi'ee isinitti himee jira shimallis kan biraa haafuuti haadha warraa fuudhurratti yookiin fuudhurratti waan aangoo hin qabaannedha abiyyi fuudhi jennaan fuudhe abiyyi ishee fuudhe jennaan fuudhe kanuma lammaffaa eegduu mataa ofii hin qabu abiyyitu ramadee fi eegduun shimallis mindaa kan nyaatan 4 kiiloodhaayi kan ajaja fudhatan 4 kiiloodhaayi waan hundumtuyyuu harka masaraa kan shimallis qofaa miti otoo jennu kan naannoo amaaras akkasiidha kan naannoo kibbas akkasiidha warra mootummaan arfan keessattuyyuu sadeen dhiifama kibbaa kan sidaamaa hin beeknu amma akkam akka godhanii kan kibbaa kan naannoo amaaraa kan oromiyaa hundumtuyyuu masaraadha kan ajajameen bulaa jiru kana egaa kan nutti agarsiisu walumaa galatti isaantu hojii kana hojjechaara malee qaama biraatu hojii kana hojjechaara malee mootummaa naannoo oromiyaa kan jedhamu kun hin jiru waliin dha'uudhaa fi maqaa kanaan baasan malee wanti tokkoyyuu wanti ifa jiru hin jiru kanuma isinitti mufanii kana quba qabaadhaa. Gama biraatiin oduu ittaanutti deemnaa oduu ittaanuni Safaricom qarshii dhorkatame Ameerikaanii qarshii hin kennu jettee jirti duraa qarshii kana Safaricom fi bifa addaatiin special jedhame maaliif economic interest sanction economy jedhamu sana keessa galee achiin booda Safaricom karaa nama garaagaraatiin gaafatee achiin booda karaa nama garaagaraatiin loobii godhanii akka gadhiifamuu fi jedhamee ture haa ta'u malee Ameerikaan amma waan ani jedhe hin dhagaamne sanirraanii waraanichi hammaatee itti adeemaa waan jiruuf kanarraa kan ka'ee ani eenyu hin jedhu kana sponsora hin goonu jechuudhani akka egaa waan kuni akka dhaabbatu liqaan kuni akka dhaabbatu jedhanii jiru egaa liqaa kana Keeniyaadhaan walitti bu'anii Keeniyaa kan inni ittiin araarfachuu danda'a biyyi karaa Safaricom kanaanii dhaabbata Keeniyaatiif waan kennamee fi warra dhiyaatinis karaa saniin walitti araaramuudhaaf kan inni barbaadee ture keessattuu karaa Keeniyaatiin Ameerikaadhaanis Yurooppidhaanis walitti araaramuudha jedheeti waan kana keessa kan galee garuu kuni otoo hin ta'in hafee jira kanaan egaa qaanaanii jiru Safaricom tarii waan kanaa fi liqaa iddoo biraatti argachuu danda'a jedhamee jira garuu iddoo biraatti gaafa argatu liqaa baay'ee
mi'aa ta'eeti yookiin immoo interestiin isaa baay'ee guddaadha. Sanaanii haala amma jiru kanaanii hin baasu jedhamee yaadamaa. Kanaaf tokko liqaa barbaaduun kuniyyuu mataa isaatiin yeroo jalaa fudhataa. Lammaffaa liqaan sunis haga inni tilmaame ol waan ta'uufi bu'aa irraa argachuu waan hin dandeenyeef kanaanis miidhamuu danda'a. Kanaaf tarii isuma kanaayyuu keessa deebi'ee ilaaluu danda'a jedhameeti yaadamaa. Sanaan alas amma kan mari'achaa jiranii infraastrakcharii irratti mootummaan Itoophiyaa infraastrakcharii teelee fayyadamta jedheeni cinqaa jira. Isaan garuu no kan mataa keenyaa dhaabbanna jechaa jiru. Maaliif gara biraatiin kan Ingilizis waan keessa jiruu fi kan Ingilizii keessa jira taananii meeshaa telekoomii Chaayinaati kan Itoophiyaatti dhaabe. Meeshaa telekoomii Chaayinaa kanatti kaampaaniin Keeniyaa fi kaampaaniin Ingilizii hin fayyadamanii waan shakkanii fi hin basaasuu waan garagaraa jedhanii waan shakkanii fi dhoorkadhas waan ta'eef kanaaf kan keenya ijaarrannaa jechaa jiru. Kanaan egaa waliigalteen haga ammaa hin godhamne. Kanaan gara oduu ittaanutti deemna. Oduun ittaanu mootummaan gamtoomaniin waraanaa jira jedhee jira. Har'aa kun baay'ee kan nama gaddisiisudha. Daa'imatu bulchaa jira biyya sanaa. Wanta biraa otoo hin ta'in Redwaan Hussein mootummaa gamtooman keessaa jedhee jira. Kunoo waanuma inni jedhu dhagaa. ባለፈው መንግስት ሰብአዊነት ላይ የተመሰረተ የተናጠለ የተኩስ አቁም ውሳኔ ከመወሰኑና ሰራዊቱን ከማስወጣቱ ጋር በተያያዘ ያሉ ጉዳዮችን መግለጻችን ይታወቃል። በዛሬው ዕለትም ያንኑ ታሳቢ በማድረግ በሀገር ውስጥም በዓለም አቀፍ ሁኔታውም ላይ የሚስተዋሉ አጠቃላይ አዝማሚያዎችን ታሳቢ ያደረገ የፌደራል መንግስቱን ምልከታና አቋም በተመለከተ አጭር ማብራሪያ ለመስጠት ነው። እንደሚታወቀው ባለፉት 8 ወራት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የተፈጠረው ግጭትና በዚሁ ሳቢያ መንግስት ተገዶ በገባበት ዛሬ ተጠቅማቸዋል ብለን እንከሳቸዋለንና አዝመራው ሳያልፍ የእርሻ ጊዜው ሳይስተጓጎል ተኩስ አቁማችሁ አርሶ አደሩ ማረስ የሚችልበት እድል መፈጠር አለበት የሚል ውትወታ ሲያካሄዱ ለነበሩ ዋናው ምክንያታቸው ዋናው መሻታቸው ዋናው ፍላጎታቸው ምንም ይሁን ምን እነዚህን ጉዳዮችን በተለያዩ የዓለም አደባባዮች በተናጠልም በጋራም ሲያስተጋቡ ለነበሩ አካላት ምላሽ የሚሆን ነበር ተብሎ ይታሰባል። በእርግጥም ለህዝቡ እና ለኢትዮጵያ ደህንነትና መረጋጋት ተጨንቀው ለነበሩት ደግሞ እፎይታ የሚሰጥ የሚያስፈግግ አዎንታዊ ውሳኔ ነበር ተብሎ ይታመናል። ውሳኔውን ተከትሎ የታዘብናቸው ጉዳዮችና አዝማሚያዎች እንደ መንግስት የሚከተለውን ይመስላሉ። የምናውቃቸውንም የራሳቸውንም አፍራሽ ዝንባሌዎች የምንጠራጠራቸውንም በግል የምናውቃቸው የነበሩ አፍራሽ የነበሩ ዝንባሌዎችን ስፋት እና ተያያዥነት እንዲሁም ቀጣይነት መንግስት ለማረጋገጥ የቻለባቸው አዝማሚያዎችን ታዝቧል። ሊቀበለው የሚገባ ጉዳይ ተፈጽሞ እያለ ባላየ ባልሰማ የማለፍ ዝንባሌዎች ታይተዋል። አንዳንድ የምዕራብ ሚዲያዎች ይህንኑ አይተው እንደ ሚዛን የወታደራዊ ሚዛን ማስተካከያነት እየተጠቀሙበት መሆኑን በማጉላት በአዎንታ መልክ ለመዘገብ ያሳዩት ዝንባሌም ጎላ ያለ ትዝብት ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው። ህወሓት አሁንም ግጭቱን በአፋርም በአማራ በኩልም ለማንቀሳቀስ ለማስፋት የሚያደርገው እንቅስቃሴም መንግስት ከወጣ በኋላ በአካባቢው ላይ የሚደረጉ አሉታዊ እንቅስቃሴዎችንም ለማወቅም ለማጋለጥም ለመኮንንም የሚደረገው ሙከራ አነስተኛ ሆኖ ታይቷል። መንግስት ተኩስ አቁሞ አካባቢውን ለቆ የወጣው ለህዝቡ እረፍት የጋ ወልማ ገለቲን ሲኒቲማ akka isaan jechaa jiranitti amma waraanni kuni kan gaggeeffamaa jiru nuu fi wayyaanee jidduu qofa otoo hin ta'in warra international media kana jidduutti kan gaggeeffamaa jiru. Kanaaf
kan waraanni kuni baay'ee rakkisaa kan nutti ta'e isaan gargaarsa waan kennaniif maqaa gargaarsaatiin galanii achiin booda waan garaagaraa waan godhaniif gargaarsa kana meeshaa waraanaa kennuu fi sanaan alas ibsa yookiin ijjannoo isaanii calaqqisiisaa fi jiru miidiyaa addunyaatti gabaasaa jiru. Isaan rakkatanii isaan akkas ta'anii isaan asiin ba'anii jedhaniiti kan isaan dubbatanii. Kun immoo balaa guddaa qaba. Kuni balaa guddaa waan qabuu fi ammaanichi akkasitti itti adeemu taananii hin baasna. Biyya keenya eeyyama isaanii haqnee baasnaa jedhanii jiru. Kana jechuun egaa mootummaa gamtoomanii eeyyama hin kenninu jechuudha. UN'dha eeyyama hin kenninu jechuudha. Biyyattiin UN akka miseensa UN'tti mallatteessitee jirti. Dhaabbanni UN kamiyyuu biyya keessa galee gargaarsa kennuu ni danda'a. Haala adeemsa amma jiru kanaan yoo isaan fuulatti guranii jedhanii akkuma gamtaan Awurooppaa murteesse kana gargaarsa Tigraay kennamu isaanii karaa bridge lift jedhamu kanaan qilleensarraa darbachuudhaaf deemaa jiru. Isaan qilleensarraa darbachuudhaaf deemu taanan immoo biyyattii wanti isaan dubbisaniif iyyuu hin jiru. Sanaan alas karaa argataniin wayyaanee ni deeggaru. Karaa argataniin even gaafa sanii yeroo qilleensarraa buusaniif sanii isa wajjiniin wanti isaan buusanii baay'een jiraachuu mala. Kanaaf karaa koriidarii gara Suudaanitti baasu kana erga qabataniin booda erga waan sana karaa sana bansiisaniin booda achiin booda waan barbaadanis galchuu ni danda'u jarri. Kanaaf kuni badii ofitti fiduu malee waan biraa hin dabalu. Kuni mootummaan gamtoomanis haa ta'u, gamtaan Awurooppaas haa ta'u, Ameerikaas haa ta'u, addunyaa guutuun afaan tokkoon uummata kana warra kana akka balaaleffatu gochuudha malee waan biraa miti. Kanaaf kuni mammaaksa Oromoo tokkoon xumurama. Mammaaksi Oromoo akka jedhutti harreen hidhaa kutte jennaanii ofittuu gabaabsiteedha. Yoo mootummaa gamtoomanii akkasitti dutanii, akkasitti balaaleffatanii, akkasitti dheekkamanii haa ba'u jedhanii Reedwaan Huseen duraanii nama beekadha nama jedhamudha. Nama xinnoo achi keessa wayyoo qaba nama jedhamu ture. Nama hubannoo kanas qabaachuu ni danda'a jedhamee yaadamu ture. Egaa namni tokko namni mataa qabu dhabamee gargaarsi hin geenye maa jettanii? Kan inni himachaa jiru amma Reedwaan Huseen kan inni jechaa jiru maaliif nu faarsuu diddanii? Nuti dhukaasa dhaabnee dhukaasa baga dhaabdan kan nuun jedhe jiru. Kan nu faarse hin jiru. Jara balaaleffanne wayyaaniin jechuun yeroo tokko nuti yeroo dura isaa jedhanii mootummaan gamtoomanii araarama gaafa jedhu maaliin araaramna? Warra badu eessa jiru eessatti barbaanne warra qilleensarra jiranii isaan sanaan araaramna akkamitti qixa nu ilaalan? Akkamitti qixa ilaalamne nuti? Mufaatii qabnaa jechaa turan sanarraa. Deebi'anii immoo humaa isaaniitiyyuu hin araaramnaa jedhan. Dhukaasa dhaabnee araara barbaannaa nu hin araaramnaa wajjiniin mari'achuu barbaannaa jedhan. Deebi'anii immoo amma nuti akkas jennee turre waan jenne kanaa fi nun deeggarree miidiyaan kavareejii nun kennine nun faarsine kanaaf immoo ammaan achi waraana keenya sitti fufnaa lammaffaa warra kanas hin baasnaas keessaa jedhan. Maal jechuudha kuni? Afaan eenyu amannaa? Eenyutu maal jedhe? Maalidha wanti ta'e? Har'a waan biraa yoo jedhan bor waan biraa yoo jedhanii isaanis akkam godhaniiti kan isaan wajjin hin galan yeroo tokko dhiifama.
Dhiifama dhaggeeffattoota keenya. Kanaafi dubbiin kun egaa baay'ee rakkisaa ta'aa jira. Warra kana waan jedhanii gadhiisan wallaalanii jiru. Sanaan ala oduu ittaanutti gaafa deemnu Taayyeenis akkasuma waanuma wal fakkaatudha. Wanti jara kanarraa argaa jirru Taayyeen waan biraati kan inni jedhu. Taayyees haa ta'u warra bilchiginnaa kana eenyu maali akka jedhan kana amanuu wallaallee jirra. Amanuunis nu rakkisee jira. Gaafa tokko kan biraa jedhu gaafa tokko kan biraa jedhu namni jecha tokko yeroo meeqa haalu maal akka ta'e egaa nama ajaa'iba. Yoo namni ijjannoon qabaanne nama ijjannoon qabaanne wajjiniin maal jedhaniis dubbachuu akka danda'an uummannis maal akka isaan irraa eegu hin beeknu. Uummannis akka maal isaaniin jechuu danda'u hubachuu dadhabuun isaanii kunoo kana ilaala. Taayyeen kana Disembarii keessa barreesse jechuun Disembarii bara 2020 keessa kan inni barreesse dhumarra jechuudha. Kana jechuun amma naannoo ji'a 6 dura kana barreesse. Higga mangistaachiniና ርስታችን ileeti ከጁንታው ውድቀት በኋላ ሁለት ጉዳዮች ጎላ ብለዋል። አንደኛው ርስት ማስመለስን ይመለከታል። በመሰረቱ የኢትዮጵያ ርስት ትልቋ ኢትዮጵያ መሆን ሊሰመርበት ይገባል። ከዚያ በታች ያለው ከርስት ያነሰ የአስተዳደር ወሰን ይሆናል። የአስተዳደር ወሰን አከላለልን በተመለከተ ጥያቄ ያላቸው ወገኖች መኖራቸው ይታወቃል። መንግስትም ተገቢ ምላሽ ለመስጠት የማንነትና የድንበር ኮሚሽን አቋቁሟል። ከዚህ ቀደም የተፈጸሙ የአከላለል ስህተቶች በትልቋ ኢትዮጵያ ውስጥ ይታረሙ ዘንድ ፍላጎት ያላቸው ወገኖች ህጉን ተከትለው ጥያቄ በማቅረብ ተገቢ መፍትሄ ሊያገኙ ይገባል። ህግን በመተላለፍ በጉልበት ፍላጎትን ለማስፈጸም መንቀሳቀስ ግን የስግብግብነት ጁንታዊ ባህሪ ወራሽ ያደርጋል። ደግሞ ወሳኙ የኢትዮጵያውያን ጥቅም በአስተዳደር ወሰን ሳይሆን በወንድማማችነት ላይ ይመሰረታል። ታየን ጂያጃ ከነ ዱረ ከነ ጀደ አማ ኤሰረቄቲ እጀኖን ኩን ኤሰረቄቲ አማ ወሪ ለፋ ኬኛ ሂንዴቢሰነ ጀደን ሪስታስ መላሽ ከነ ወጅኒን ዳበተን kana maaf jechuu dadhabanamma. Yoo gaafa filannoo Itoophiyaa ashannifaallee jiru. Gaafa immoo Tigraay lafa ishii deebisattu Itoophiyaa tawarraallee jiru. Tigraay Itoophiyaa miti. Lafti sun yaastadaadar guddaa eega jedhanii kuni dhimma bulchiinsaa fixuu maa dadhaban. Duraan dursee uummata biyyattii sanii mee waa gaafatu. Maqaa keetiin mindaa kafaluu miti warra yaastadaadarna wasan jedhamu komishin jedhamu kuni komishinii wayii jira. Komishinii sana dhaabanii jiru miti. Komishiniin suni maal hojjechaa ture? የማንነትና የድንበር ኮሚሽን inni jedhamu kunumti maal hojjechaa ture? Maaliif hagamma gabaasa paarlaamaadhaaf dhiyeessuu dadhabe? Maal hojjetudha? Goofareenyu yoo filu kan ummanni lamaan kuni naannoon lamaan kuni walitti bu'anii amma isarrattiyyuu naannoleen sadi loltuu garasitti erganii lolli kuni lola hamaa lola baay'ee namni hedduun irratti dhumuudha deemu kana kan inni ta'e. Kanaaf gaafii barbaadu. Hundaafiyyuu eenyu amanna? Taayyee ji'a 6 duraati moo warra ammaati? Bilchiginnaa ji'a 6 dura egaa Taayyeen bakka bu'aa bilchiginnaati, afaan bilchiginnaati. Taayyee ji'a 6 dura kana jedhe kana moo waan amma jedhan kanaadha kan nuti amanuu dandeenyu. Maal jenna kuno amma gaafa waan akkasii kana dhiyaatu maal jenneeti kuno amma kan inni jedhu kunooti la har'a barreesse kana. አሁን የንጀሬቲ ጁንታ በቄሮ ላይ ሲፈጽም የነበረው ግፍ ይታወሳል። የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ከቄሮና ተመልምሎ ሰልጥኖ ጁንታዊን
ጁንታዋን በድንጋይ ሲያርበተብት የነበረው ቄሮ አሁን ራያ ላይ በጥይት ያገኛል። አንዳንዴ በፈረስ የፈለጉት በእግር ይገኛል። እዴቲ ወራነ ከናደ ማልፊ ቄሮን ከነች ደሙ ማል ጎቹ ዳፊ ለፈ ከነ ዴቢሱ ዳፊ ከነኒ ደሙ ኤኙ አመን ታየን ከሌሳ dhimma kanarratti walloon hin barbaachisu jedhe amma hiikumti amma jechuun naannoo dirqamni naannoo Oromiyaa maalidha inni milishaa gane achitti ergu kuni dirqamni naannoo Oromiyaa ummata Oromoo eeguudha moo daangaa Amaaraa eeguudha ristii Amaaraa eegsisuudha loltuun biyyattii si gadi deebi'ee loltuu biyyattii ta'uu otoo qabu daangaa biyyattii otoo eeguu qabu asiin Suudaaniin daangaa weerartee qabattee daangaa sanarratti lafa fudhanne jedhan kan keenya jedhanirra gaafa waan hunda hojjetanii hojii loltuu biyyattii sana ta'uu otoo qabu isa san warra sana achi baasuu otoo qabanu ristii deebisaa Amaaraa ta'uun isaa maalidha inni maal nama jechisiisudha. Kanaaf kun hedduu kan nama gaddisiisudha. Ummata biyyattii isaanii gibira gaafa gaffaltan gibira maaliif akka gaffaltan gaafadha. Mootummaa isintu hundeesse mootummaan kan keessadha. Isin yoo isin kafaluu fi baattan mootummaan jiraatu hin jiru. Isin lakki jennaan mootummaan jiraatu hin jiru biyya sana. Kanumaan oduu ittaanitti deemnaa yeroonis deemaa jira oduu keenya gara xumuruutti deemaa jirra. Addis istaandardii cufamtee jirti. Addis istaandard egaa miidiyaa baay'ee cimtuu miidiyaa baay'ee hojjechaa turteedha. Miidiyaa afaan qeerroo taatee hojjechaa turteedha. Miidiyaa cimtuu miidiyaa baay'ee miidiyaa Oromoon qaba jedhu. Afaan Ingiliziin waa'ee Oromoo kan gabaasudha. Haati miidiyaa kanaa Tsadaala Lammaa jedhamti. Tsadaala Lammaa mana barumsaa tokkotti dhalannee guddanne jechuun naannoo tokkotti dhalannee mana barumsaa tokkotti barannee haayiskuulii boqojjiitti wajjin barannee diraamaa wajjin hojjechaa turre nama baay'ee walitti dhiyaannudha. Booddee Tsadaala Lammaa erga barumsa ishee fixxeen booda faanaa galtee Jimmaadhaa eebbifamtee achi faanaa galtee faanaa otoo hojjettu faana dhaabatee embaasii Israa'el galtee embaasii Israa'elii otoo hojjettu achi baatee gaazexaa yookiin magaazinii Addis Istaandardii kana bantee yeroo kanatti egaa afaan uummataa ta'uudhaani baay'ee tajaajilaa turte. Yeroo qeerroon sochii godhu sanis balaa sochii sana waan afaan qeerroo taatee baay'inaanii dhumaatii qeerroo dhiibbaa qeerroo irra ga'u gabaasaa turtee fi iddoo baay'eedhaa ispoonsara kana dura hoggaadhaa fi ispoonsara wajjin mallatteessan fa'aa irraa akka dhaabbatu godhanii yeruma san iyyuu baay'ee warri iliitii Amaaraa kunii qeeqaa turanii akkamitti kana jetta akkamitti kana goota jedhanii baay'ee qeeqaa turanii achi otoo kanaan jiranuu otoo kuni jiru dhumarraa jijjiirama sana keessas otoo jennu Tsadaalaan nama hedduu beekti. Nama achi keessaayi namoonni warra abbaa duulati jalqabee egaa pirezidaantii Oromiyaa kan ta'e kana Shimallis Abdiisatti jalqabee walitti dhufeenya guddaa qabuu ture. Odeeffannoo hedduus magaazinii sanaaf kennaa turani yeroo sanitti. Kanaafi waan keessoo isaanii beektudha. Yeroo sanitti keessoo isaanii sirriitti kan hubattudha. Jijjiiramni erga dhufeen booda gaafa namni biyyatti galuu fakkeenyaaf Haalleluuyaa mataa isaatiin kan Shimallis Abdiisatiin wal barsiise ishiidha. Achiin booda Haalleluuyaa lulee gorsaa Abiyyi ta'ee ture. Gorsaa Abiyyi ta'ee egaa Abiyyiin iyyuu aga walitti dhufuu walii galuu jalqabamee ture. Achiin booda gaafa jijjiiramni immoo ta'uu diduu Haalleluuyaanis bahee jarrisi keessattuu iyyuu erga dhimmi sabaaf sablammii kuni fudhatama dhabee Abiyyi guutumaan guututti sirna durii san sirna aaseewwanii leellisuu erga jalqabee booda waldiddaan suni gargarii
babal'atee gargar fagaatee achiin booda kunoo sagaleen dhumaa egaa nullee sagalee lammaa jenna sagaleen lammaa inni dhumaa cufamee jira sagaleen Oromoo inni dhumaa biyya keessa jiru cufamee jira. Egaa kanaan juuntaa wajjiniin hojjettee sagalee juuntaa taatee turtee Addis Standardii jedhaniiti kan isaan cufanii Reporters Without Borderiin kuni amansiisaa miti. Kanaaf explanation barbaada maaliif cufame jedhanii baay'ee balaaleffachaa jiru. Baay'ee akkamitti kuni ta'uu danda'e jedhanii balaaleffachaa jiru. Kanaani waan ta'e in beeknu maaltu akkasitti akka garaa itti jabaatanii fi akkasitti akka itti garagaranii hin beeknu. Hundumaaf iyyuu Tsadaala Lammaa ammaa biyya keessa hin jirtu yeroo dheeraadha. Biyya Jarmanii jiraatti. Gaazexaan eeyyamni isaa yaa biyya keessa ta'u malee ishiin kan jiraattu biyya Jarmaniiti. Kanaan egaa ishiin rakkoon irra ga'u hin jiru walumaa galatti. Garuu gaazexaa akkasii kana gaazexaa magaazinii cimtuu barruulee cimtuu kana cufuun isaanii hedduu nu gaddisiiseera. Egaa gara tokkooni oduun eegaa ture jira. Waa'ee Biraanuu Juullaa ture oduu xinnoo wayitii hin mirkaneessinaa garuu ammaa fi nama keessa beeku nama dhiyeenya Biraanuutti qabu du'e kan jedhanii sobaa hin jira. Garuu maaliif akka badee qulqulleeffannaa jedhanii jiru. Kanaanii qulqulleeffatanii gaafa nutti himanii isinitti himnaa. Namuma garuma militarii kana keessaa warra jirudha sadarkaa militarii keessa pozishinii warra qabanidha. Kanumaan bira dabarra haga sirriitti qulqulleeffannutti garuu hidhame jedhanii warri Amaaraa baay'ee gammadaa jiru. Amma ergaan kun kan nu ga'ee sirriitti qulqulleeffachuuf yaadaa turre. Sirriitti haga qulqulleessanii nutti himanitti eegaa turre. Isaan eegaa ture si jalqabumarraayyuu hin jira. Kanumaan biraa dabalu hin jira. Isa du'e jedhanii sobaa jedhanii jiru hin jira. Maalirra akka jiru garuu isinitti deebisne. Oolmaa addunyaatiin Turkiin diroonii Itoophiyaatti gurgure hin qabu jetteerti. Turkiin ani meeshaa waraanaa Itoophiyaatti gurgure hin qabu. Meeshaan waraanaa Itoophiyaa kenname hin jiru. Fuuldurattis fedhii gurgurtaa hin qabnu jedhanii jiru. Kanaan egaa kaleessa diroonii Turkii argannee jirra. Biyya keessatti walitti qabnee walitti assemble goonee gurgurraa yookiin immoo itti fayyadamnee wayyaanee itti mo'annaa jedhanii ture. Egaa abjuu ta'ee jira jechaadha kuni waan akkasii hin jiru waan akkasii hin yaadne jedhanii jiru. Akkuma isin hin jenneyyuu diroon teknooloojiin akkasii kuni baay'ee cimaadha. Salphumatti kan argamu miti. Lammaffaa yoo dhimma biraatiin oolchu ta'ee Ameerikaan mataa isheetiin qoqqobbii keessi kanaanii baay'ee kan itti fayyadamamu miti. Kanaanii akka soba ta'edha. Hundumaafiyyuu warruma abiyyitti dhiyaatuu fi propagaandistoota isaatu Maartin Cloud gaazexeessaa BBC kan reefaa erganii inni illee poosti godhee ture garuu dogoggora akka ta'e embaasiin Turkii har'a ifa godhee jira. Sanaan ala Sumaaleenis ijoollee keenya fidaa jechaa jirti. Sumaaleen kana duraa ijoolleen isaanii Ektiraatti ergamanii Ektiraatti gaafa leenjii fudhatanii Kwaataaritti fuulduratti tapha kubbaa miilatu jira. Yeroo tapha kubbaa miilaa sana achitti eegumsa godhuu jedhanii egaa kan deemanii achiin booda Isaayyaas fuudhee waraanatti ergee namni hedduun du'anii jiru. Kun immoo baqatanii gara Somaaliyaatti galanii jiru. Gaafa sanaa amma ijoolleen warri
ijoolleen isaanii jalaa du'an kuni ijoolleen keenya isa jiru yoo du'anis du'an jiraatu nutti himaa jedhanii jiru. Kanaani duraanii farmaajoon sossobatee akka waan kuni irra darbamu godhee ture amma deebi'anii paarlaamaa keessattis gaafiin kuni irra deddeebi'ee ka'aa jira. Farmaajoon egaa waan ta'u waan jedhu wallaalee jira. Sanaan ala Suudaaniin dhimma laga Abbayyaa ammas mana mirga namaa mootummaa gamtoomaniitti geessa jettee jirti. Suudaaniin kana dura dhimma kana gara mootummaa gamtoomaniitti geessanii mootummaan gamtoomanii dhimmi kuni karaa gamtaa Afrikaatiin haalaalamuu jedhanii ture. Saniin booda akka haaratti Suudaaniin dippiloomaasii gaggeessuudhaanii gara Kaayiroo wajjin wal ta'uudhaanii gara Raashaatti deemuudhaanii Raashaa amansiisanii jiru. Raashaanii dhimma laga Abbayyaa kuni gara Suudaanii miidhuun akkasumas Misiraa miidhuun ta'uu hin qabu jedhanii jiru. Kana wajjiniin immoo Raashaan kana dura beezii guddaa Suudaanii keessatti hojjetachuudhaaf yaada qabdii ture. Kanaani Suudaaniin Ameerikaa jala galtee achi dhimma Raashaadhaan walii galame kana irra deebi'ee laala jedhanii ture. Kanaan walitti dhufeenyi Raashaa fi Suudaanii gadi bu'ee ture. Amma garuu waan gargaarsa Raashaa barbaadduuf Suudaaniin lafa sanaa nan eeyyama jettee jirti. Raashaan akka achi keessatti hojjetattu jechuudha. Kanaan egaa Raashaan amma Itoophiyaa caalaa Suudaanii dhaqan ishiin filattu Itoophiyaadhaan kan walii galanii meeshaa waraanaa qarshii kafaltanii innaan meeshaa waraanaa gurgurtaadhaaf qophaa'an jiru. Sana isin gurguruu dandeenya jedhaniini sanaan ala kafaltanii jennaanii leenjis haala meeshaa waraanaa kana ittiin fayyadamtanii isin kennuu dandeenya jedhaniini sanaan ala garuu wanti isin gargaaru hin jiru jedhaniini jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun keenya akkanuma waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa yeroo